Tole kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Oroteekii baga nagaan dhuftan isiniin jecha guyyaa har'aa kana viidiyoo addaa ta'een walitti deebinee jirra. Viidiyoo kana keessatti dipaartimentii kamiin yookiis dipaartimentii yuunivarsiitiitti barachuu qabnu akkamittiin filachuun akka gaarii ta'uu fi yaadota barbaachisoo ta'an isiniif sheer gochuudhaaf asitti argamee jira. Kanaaf jalqabarraa erga yuunivarsiitii seenamee booda wantooti ilaalcha keessa galuu qabu hin jiru. Erga kaarikulamii haaraan kun dhufee asitti namni dipaartimentii yoggaa filatu yaadaan wanti qabu barbaachisu hin jira. Sana booddee kan wanta barbaachisu bira gahamu jechuudha. Kanaaf jalqabarratti dipaartimentii filachuudhaaf steep yookiis tarkaanfii tokkoffaa kan ta'u dipaartimentii jiran hunda yookiis kan mooraan mana barnootaa yookiis yuunivarsiitiin sun barsiisu hunda adda baasuun barreessuudha. Jalqabarratti kana hunduma isaanii adda baastee erga barreessitee booddee dipaartimentiin haaraan waggaadhaan dabalamuu waan danda'aniif isaan sanaas sirriitti adda baastee ilaaluu qabda. Kana yoo hin ta'in garuu dipaartimentiin haaraan dhufee galuu yaadaan waan hin qabiniif isaanillee carraa kan biraa keessatti kufuu danda'u jechuudha. Kanaaf jalqabarratti dipaartimentii jiran hunda tarreessuudhaan beekuun barbaachisaadha jechuudha. Lammaffaa irratti filannoo irratti gaafa adeemnu inni lammaffaan maaliifan yuunivarsiitii seene gaafa jedhu of gaafachuun jalqabarratti hin dursa jechuudha. Kana jechuun asirratti kaayyoon jalqaba gara yuunivarsiitii seenuu kooti maali jennee ofii kee of gaafachuun barbaachisa jechuudha. Tokkoffaa qarshii ittiin argachuudhaaf yookiis ergan baradhee qarshii hedduu ittiin hojjechuudhaaf yookiin immoo barnootaan sadarkaa olaanaa irra ga'e yookiis saayintistii ta'uudhaaf yookiis piroofeesara ta'uudhaaf lekcharaa yuunivarsiitii ta'uudhaaf kanaaf yookiis wantoota garaagaraa jira isaan kana yaada keessan keessa kan jiru yaadaan baastanii beektu jechuudha. Sana booddee maaliifan gara yuunivarsiitii dhufe maalin barbaada yookiis dudduuba koo maaltu jira yookiis baakgiraawundiin koo maalan barbaada dudduuba koorraa keessa koo maaltu jira maalan barbaada yoo bor maalan barbaada kan jedhu barnoota koo kanaanii maalin argachuu barbaada kan jiru tilmaamuun lammaffaa irratti kana barbaachisaadha jechuudha. Gara sadaffaa irratti kan deemne ilaallu keessa kee dhaggeeffadhu. Sana booda erga gara yuunivarsiitii erga dhufte waan ittiin hojjechuu barbaaddu dipaartimentii sana filachuudhaaf keessa kee dhaggeeffachuu qabda. Namni kamiyyuu gaafa filannoodhaaf adeemu wantooti filannoon baay'ee ulfaataadha yookiis murteessuudhaaf baay'ee kan namatti cimudha. Haa ta'u malee garuu yaadonni kun as keessatti faayidaa ni qabu. Keessa ofii dhaggeeffachuu yookiis hawwiin keessa kootii maali jennee dursa adda baasu. Sana booda sadarkaa tuqaa keen kan wal madaalu hawwii kootii fi yookiis hawwiin an qabuu fi dandeettiin yookiis immoo tuqaan qabu iddoon na galchuu danda'u dipaartimentii kamidha kan jiru ofii yaadaan ofitti madaaluu qabna jechuudha. Dhugaarratti dhaabbanne jechuudha. Kanaan alatti bor yommuu dipaartimentii nuyi filannee fi tuqaan keenya wal madaaluu dhabu kufaatii hamaadha yookiis dhiibbaa sammuu keessatti kufuu waan dandeenyuuf jechuudha. Kanaaf kana tilmaamuun barbaachisaadha. Tartiiba afuraffaa irratti kan jiru yeroo baay'ee wanta hin mul'annedha jechuudha. Innis dukkana yeroo jala miliquun barbaachisaadha. Kana jechuun dukkana yeroo yommuu jedhu yeroodhaaf wanta gaaddidduu yookiis dimimmisaa ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf amma barataa ta'ee barataan hoggaa baratummaa isaatti jiru qarshiidhaan kan of hin dandeenye ta'uu danda'a yookiis beekamaadha. Yaa akkuma waliigalaatti barataan hirkattummaa keessa hin jira jechuudha. Barataan maatii isaa irratti dipeendii hin ta'a. Kanaaf qarshii haalaan ittiin argachuudhaaf dipaartimentii kana gala kan jedhu wantoota akkasii deebi'ee ilaalcha hawaasaa kabajii hawaasni dipaartimentii kanaaf qabu olaanaadha kanneen jedhaman deebi'ee namoonni ati kanatti cimaadha ati kanarratti akkas nama akkasiiti kan isiniin jedhan utuu hin taane wantoonni kun dukkana yerooti yookiis erga dipaartimentii galee booddee namni maaliifan godhe jedhee kan itti gaabbuudha achi deebi'ee waan ta'eef
Kanaaf dursa isaan kanarraa bilisa of gochuun barbaachisaadha. Isaan kana jalaa yoo miliquu danda'e qofaadha. Namni bor dandeettii ofiisaa kan hin agarsiisu. Sadarkaan kun yookiis sadarkaan dukkana yeroo kana jalaa miliquu asirratti kan itti ofitti amanamummaa kee mul'istu jechuudha. Bor dandeettiin yookiis ofitti amanamummaa nama ofitti amanaa yookiis wanta yaade nama raawwachuudhaaf karoorfatu ta'uu kee kan itti murteessitu sadarkaa kanarratti. Hawaasni maal naan jedhaa qarshii hedduun ittiin hojjechuudhaaf baradha dipaartimentii kana kan jedhu yaadota akkasii kana dhiibbaadha. Wantooti kun dhiibbaa kanarraa bilisa of gochuun barbaachisaadha jechuudha. Filannoo kanaan dura jechuudha. Shanaffaa irratti hojii si eeggatu yaaduu ni barbaachisa. Hojii si eeggatu bor dipaartimentii kanaan maalan ergan baradhee booddee carraa akkamiin godha sana booddee sadarkaa itti aanu maastarsiin barachuu hin jira, MBA barachuu hin jira, akkasuma PhD amma piroofeesarummaatti adeemuun hin jira. Garuu asirratti maal irratti ispeeshaalaayiz godha bor dipaartimentii tokko galee sana booddee maal irratti ispeeshaalaayiz godha kan jedhu ofii keetiif qorannoo mataa kee geggeessuu qabda jechuudha. Yeroon kun yeroo baay'ee murteessaadhaa fi yeroo jireenya gara fuulduraa ofii kee ittiin qorannoo ofii keetiin bukkee geessuudha waan ta'eef dhamaatii mataa keetii yookiis dhamaatii dhuunfaa keetii geggeessuun ni barbaachisa jechuudha. An kanan dubbachaa jiru asirraa ispeeshaalii ekspiriyaansii yookiis muuxannoon qaburraati jechuudha malee calliseema kanuma waan argee dubbachaa jiru jechuudha. Kanaaf kan akka ittiin hubachuun ni barbaachisa. Inni ja'affaarra kan jiru caasaan barnootaa an barachuuf deemu maal fakkaata? Barnooti ati barachuuf deemtu kun baalkii yookiis garmalee bal'atamoo kontentiin akkami namoota wantoota jedhamanii adda baastee ofii kee qorachuu qabda. Kana qorachuudhaaf salphaadha. Jalqabarra gara googilii deemtee waa'ee barnoota sanaa qorachuun hin danda'ama. Lammaffaa irratti namoota dipaartimentii sana baratanii yookiis keessa barachaa jiran irraa qorannoo argachuu dandeessu. Namoota ittiin hojii hojjechaa jiran irraa qorattee maal akka inni ta'e adda baafachuu dandeessu. Kun immoo dhibaa'ummaan hin barbaachisu jechuudha. Yeroo kanatti yeroo baay'ee ofii dhimma ofii waan ta'eef yookiis qorannoo fuuldura ofii tilmaamuu yookiis murteessuu waan ta'eef kanaaf itti dhibaa'uutu hin taane kanarratti maaltu na eeggata bor maalirratti ispeeshaalaayiz godha kan jedhu yaada keessa galfachuun baay'ee barbaachisaadha. Kan biraan torbaffaarra kan jiru namoota wajjin mari'achuun ni barbaachisa. Asirratti maatii wajjin mari'achuun ni danda'ama. Akkuma amma jedhee namoota baratanii xumuranii sanaa wajjin karaa garaagaraatiin mari'achuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf sagalee mari'achuun ni danda'ama. Akkasumas bilbilaan mari'achuun ni danda'ama. Bakka karuma danda'ame bifuma danda'ame hundumaan hamma isiniif danda'ame namoota waa'ee dipaartimentii sanaa beekanii wajjiniin kan keessa keessan jiru sana jechuun jalqaba irratti filannoo qabaattan sanaa wajjiniin kominikeeti gochuun ni barbaachisa jechuudha. Bakka asirra baay'ee murteessaadha waan ta'eef qorannoo ofii keessanii gochuun ni isinirraa eegama jechuudha. Kan itti aanu yookiis yaadni xumuraa waliigalaa dubbiin xumuraa filannoo namootaa yeroodhaa yerootti ni jijjiirama. Hammi ani yookiis ati har'a beektu yeroo muraasa booddee yookiis immoo waggaa dhuftutti ni jijjiirama. Sana booddee kana maaliif hin goone kan jedhu yaadni akka jiraachuu danda'u. Isaan kanallee akka hin daganne. Anas keessatti yommuu dubbadhu dhiibbaa isirratti uume dipaartimentii kana filadhu dipaartimentii kana hin filatin jechuudhaaf miti. Kun yaada akkanaa gonkumaa sirrii miti.